Nama jaarte moo kophaa fiigda? An kophaa mul'adha takka kophaa fiigeen beeku. Nama waggaa ol baafte akka ishee taate shimbiraan nyaata. Arra dhiisii kaleessa gaafa silaa kophaa fiigee sansanuu kophaan fiine akkan kophaan fiine gaafa kaane Oromiyaa guutuu ganda waggaa sochoofnu lafatti bara built that ya waan qeerroon hojjete san yeroo meeqan Keeniyaa dhaqee yeroo meeqan biyya meeqa dhaqee bara san keessatti ijoollee leenjisaa ture jaaraa ture. Gaafa Singapore baradhu irraa kaasee hanga Ameerikaa jiru hanga paaspoora kiyyan irraa fudhatanitti every year Itoophiyaan deeman ture qorannoodhaaf jedhee niin qoradha niin leenjisa niin jaara. Amma faamoo akka ajaa'ibaatti jirra beek maal seete Itoophiyaa tana dur hoggaan biyya alaa ture fagoo irraa ilaala akkan tana dubbiraat akkatti. Hoggaan biyya gane bira dhaqeetiin qaqqabadhee arge. Hoggaan hidhamu macaroo keessaa hin ol arge beek. Miilarraa hanga mataatitti jaarree jira nama. Sammuu jaaru jira sammuu jaarree nama. Waan tokko amma yoo akkana godhan warra kaan isin irraa fudhata. An biyyaan nu harkaa diigamaa sodaadha malee amma booda kabalanii nu harkaa fuudhanii yaadinaa sun. We have built. An kanii yaadda'u fardaan nu jala du'aadha malee fardarraa nu kaasanii jallaa buufnee tolaa qajeelaa irra keenyaadha malee argumentiin jiru sanii yaadina. Kan hoggaan jiru yeroo hunda Oromootu Prime Minister ta'ee itti fufuu jechuu miti. No, we don't have to, we don't need to. Sirna dimookiraasii keessatti uummanni lakkoo isaa wayyaba. Number 1 yoo kana butaate number 1 sun gara tokkoon deemuu hin danda'u. Keeniyaa akka ilaaltan amma abbaan fedhaa dhufu warri saba guddaa aangoo moo pirezidaantummaa godhaman taates wanni isaan jiran hojiitti gama jechuudha. Sirna dimookiraasii keessatti sirni dimookiraasii mirga warra wayyabaa bulchaa mirga sabxinnaatu kabajama. San qofaa miti. Mirga qofa osoo hin ta'in lakkoofsi dimookiraasii keessa waa lamaatu murteessaadha jiran. Lakkoofsa namaa fi maallaqa. Nuti lakkoofsi ni qabna maallaqa irratti dalaguu qabna. Maallaqa irratti dalaguudhaan ammoo siyaasa wal qixxeessuu qabna jechuudha. Namichi Oromoo salphisuu kan jettaniif ambar waggaa lamaan duraa qofaame waggaa afran duraatu haa balleessu. Nama dalagu balleessa. Namni badiirraan baratu. Namni hin bilchaatu. Nama waggaan gorra bohaariya mucaan kun Oromoo keessaa bahe. Akkasin isin jechaa ture yeroo haa kenninuufi siree jalatti haa qabnu. Ummata usaa arraddaatiidhaa isaa oofa. Usa waamee qobsine. San dhiisi lola biyya eega galchee boodaas. Okay harkumaa taate. Gargaarree irraa qaqqabnee waan hojjenne details gara fuuldura dubbii eega dabartee booda malee osoo deemtu barreessuun iccitii baasu taate. Lola godhamaa kaabaan godhamaa ture san akka dhaabbatuuf waan godhame. Waan xiqqaa miti jechuudha. Ammas maraammartoo san keessaa bahuu diduudhaan itti hammaatetti itti sharafteewu itti sharafte. He's not maturing, he's getting worse. Waa'ee beekumsaa irratti taraanis ni xiqa. Beekuu dhabuu isaa qofa miti. Jibba beekumsaa qaba. Waggoota shanan kana keessatti waan godhaa inni ture keessa qabsoo waggaa 50 xureessuu xiqqeessuu Galaasaan gaaf tokko osoo an argu mataa akka lafa qabate. Waggaa 40 maal gootanii jee waggaan inni godhu. Balgee cufaa irratti. Galaasaan hoggana best nu barbaanne ta'uu dhabuu danda'a. Leencoo ta'uu dhabuu danda'a. Daawud ta'uu dhabuu danda'a. Garuu isaanirraa magarre bar. Tuffiin inni qabsoo Oromootii qabu. Tuffiin inni jibbii inni qabsoo Oromootii qabu. Aga jaarmeetti akka mootummaatti gadi buute. Nu dhaga'uu didee bar. Warri wayyaanee nu dhaga'uu didee.